beeladaa dinagdee naannoo keenyaa utubu keessatti gahee olaanaa kan qabu oomishaa fi oomishtummaa isaa ol guddisuun wabii nyaataa sadarkaa maatiitti mirkaneessuu akkasumas gabaa alaatti dhiyaatee sharafa biyya alaa akka argamsiisuu danda'uuf xiyyeeffannoon cimaatiin hojjetamaa jira. Haaluma kanaan bara 2017 kanatti sanyii kormaa doozii miiliyoona 2.5 67 dhiyaatee tajaajila mala ogummaa namaan loon diqaalomsuuf kan oole yommuu ta'u saawwi miiliyoonni 2.7 ta'aniif sanyiin kormaan kennamee jabbiin sanyii fooyya'aa 828 dhalataniiru.